soofaa yookiin majlis arabiyaa akkasuma meeshaa aadaa xiinxorraa, siinqeerraa, gilgiliirraa, guchumarraa baarrallee warroonni barbaadan meeshaalee babbareedoo nu biratti argachuu hin dandeettanii gatiin isaallee baay'ee bareedaadha. warroonni na dubbisuu barbaadan keessan lakkoofsi kiyya asirra jira bakka barbaadanitti isinii geessuu dandeenya. nu dubbisa isinii jechuu barbaada maaliif yoo jettanii meeshaalee yeroo amma kana babbareeda haala bareedaadhaan jira dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee dansaadha. haala isin ajajatanii soofarraa majlis arabiyaarraa haala isin ajajatanii isinii qopheessuu ni dandeenya. kanammoo dagatiin isinii jechuu barbaada. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha warroonni channel kiyyaaf haaraa taatan like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, namoota biraan na qaqqabsiisa isin jechuu barbaada. akkuma beekamu har'a wanni isin qabadhee dhufe akkuma sirriitti argitanitti soofaa majlis arabiyaa akkasuma meeshaa aadaa xiinxorraa, gilgilii, masoobii ta'ee akkasuma ammallee meeshaalee babbareedaa meeshaa aadaa guchuma xiinxoo maankaan jira miti fal'aana isa jedhamu siinqeerraa namoonni xalabachuu barbaadan gatiin isaallee baay'ee bareedaadha. haala diizaayinii isin barbaadan haala isinitti majaa'een isinii hojjechuu ni dandeenya isiniin jechuu barbaada. lakkoofsi kiyyammoo akkuma beektan asumarratti ni argattu. warroonni lakkoofsa keemmunaa jettan inshallah rabbiin halaafisu waan jabaati kulliyyuu isinillee rabbiin isin bira haa jiraatu. maaliif meeshaa babbareedaa kana yerootti fayyadamaati bitadhaa isiniin jechuu barbaada. soofaa yookiin immoo majlis arabiyaa isa jedhamu bifoota diizaayinii isin barbaadaniin namoonni hojjetan jechuudha. feete bitatte yookiin immoo manattis dhufanii si hojjetanii yookiin immoo achumatti diizaayinii barbaadanii uffata barbaadanirra xalabachuu dandeettan jechuudha. akka garaan keessan isin yaadati maaliif amma meeshaaleen biyya keessa akkuma biyya alaa sanitti biyya keessallee jira jechuudha. maaliif hojjetanii biyya alaa amma wantoota barbareedaa ji keessa yeroo argitu isin hawwiti as keessatti illee jechuudha. akkasumatti jira jechuudha. uffanni biyya keessattis uffanni soofaa majlis arabiyaa tiraasdhaan garaagaraa diizaayinii barbaadan bifa barbaadaniin waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. otoo biimaatii keessanitti galiin mana keessan guuttattanii kaatanii hojjettanii yeroo galtanitti fuula keessan fata gammachuudhaan wanti biyya keenya keessa hin jiru jechuudha. waan isin xalabattanirra waan barbaadanirra wanti biyya keenya keessa hin jiru gonkumaa hin jiru. dhugaa rabbii isinin jedha. kanaafuu yommootu isinillee akka bitattanii gaafa galtan itti gammaddee ofis gammachiistee abbaa manaa keetis gammachiistee haadhaaf abbaa keetis gammachiifte waan addaatti. maaliif abbaa faati ilmoota akka gaafa yookiin barsiiftee ijoolleen isaanii sun barumsa xumuranii bakka gaan yookiin biyya ambaa ofattee biyya ambaa sanii gaafa galtu ambiiroo isitti gaafa galtu hedduu gammaddi. sababni isaallee ifaajee isaan guddisni isaan guddisan sun lafatti hin hafne jechuudha. amma namoonni tokko tokko akka yaada kee akka fudhadhutti maatiin keessatti gammada waan ati gootu irratti. maatiin kee gizee kamsitti gadda gaafa ati waan badaa gootu bari intalli sun intala ibaluutii jedhan hamilee maatii keetitu caba. gaaf gaarii gootee mana kee kana fata gootee gaafa itti galtu maatiin kee sun gaafa dhufee si argu gammachuu addaa gammadan. ilmoon tiyya asnaageetti alhamdulillah rabbil alamin itti shakkaran kayoo ilmoon isaanii kan arge imimaan ba'utu jira. maaliif gammachuurraa ilmoon isaanii kun biyya ambaa deemtee ifaajjee kara taanetti odoon taane ifaajjee waa mul'iftee itti galte ilmoon isaanii kun jechuudha. isin galee kanaaf wanni nama gammachiisu dalagaa wanni jedhameef kan jechuudha. atillee waan dalayde kee keessatti itti gammatta raahaa itti goota. uma tokko yoo mul'ifte ati fakkeenyaaf hojii kee keessa waan tokko mul'ifte gammachuutu sitti dhagama gadi sitti dhagamu. sababni isaallee maaliif ifaajee kee waggaa dheeraa waan ta'eef. wanni ifaajan immoo jechuudha. wanni ati har'a ifaajju wanni ati har'a ifaajju ilmoo keetitti sii tara. yoo mana ijaartu ka ta'e yoo meeshaa gaarii mana keessatti bittee keetta ka ta'e ilmoo keetitti sii hafa.
sababni isalee maaliif ifaajeen kee waan hin taamne tokko gaafa bitte ciccitee dhuma yeroon qabu wanni gizee qabu yoo ta'e akka kiyya akka ababilitti illee katarotu jira isin galee kanaaf isin jechuu barbaada kanaaf waa walitti qabadhaa waa bitadhaa meeshaalee babbareedatu biyya keessa jira maggaarra jirraa ta'ee minxaaf irraa ta'ee tiraas irraa ta'ee firaash irraa ta'ee agaalibsoota garaagaraa ta'ee meeshaa mana algaa fakkeenyaaf hin jira miti meeshaa manyataa keessatti bitamu wantoota babbareedatu jira isa kanaaf baay'ee tokko waan isin qalbii keessan isin gammachiisu itti fayyadamaa wanni nuti jennuufillee ofii kennaaf otoo hin taane isiniifi akka isin boritti gammaddaniifi malee nuti wanni nuti goonu jiru jechuuf isin jechuu barbaade faayidama keessanii faayidaa keessan kana mootuyyuu akka borgaltee itti gammaddu akka hiriyaan ta'e mootuyyuu waa sirraa barattu hiriyaan ta'e akka gaafatti hiriyaan ta'e akka waan gaarii godhatte atis bor akka hiriyaati yaasanitti waa godhadhaa waan tokko hojjedhee galmaan ga'edha jettee yaadda jechuudha dhuguma immoo wanni hiriyaan qabdu atis dirqama qabaachuu qabda maaliif erga biyyaa baatee hojjettee jettee akkasuma wanni ati qabaattee yoo hiriyaan ta'e biyyaan baa keessa jiraattee ka jettu taate wal gurfatanii lakki waan kana godhadhu lakki mana bitadhu lakki lafa bitadhu lakki immoo yoo mana qabaatte meeshaa mana kee kana keessatti guutadhu yoo jetteen illee atiif siibsaa waaba jechuudha maaliif akka isin ati qabaatteetti nunjoo injiraa miti garuu hanga humnaatiin tattaafata maaliif isin jedhe ijoolleen biyyoota arabaa keessa jiraatanii gara maatiitti galuuf gaafa kaatan mana duwwaatti galurra manaatti galuu isin caala gaafa mana kee guutametti galtee immoo qalbiin teessee gammaddee isin jechuu barbaade inshallah viidiyoon itti aanu mootuyyuu kan kana caalaatti gammaddanii itti bohaartanii isini qawadhee dhufaas sababni isaallee maaliif namni waan argirraa hojjetaa waan ijaa waan gaarii tokko fide jedhee yaada malee waan gaarii hin taane tokko hin fidu jedhee hin yaadu jireenya masaa keessattuu yema hojjete soomamaan ta'es waan gaarii tokko fidaa jedhee mataa isaa kana keessatti seef godha jechuudha inshallah anillee akkasumatti waan gaarii tokko isinii fidaa isinillee isin fayyada jedhee abdii guddaa qaba inshallah kaanii isin immoo video kiyya like godhaa share godhaa subscribe godhaa namoota biraan na qaqqabsiisa isin jechuu barbaada ana video kiyya asumarratti dhaabaa video biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa hedduu isin jaaladha isin kabaja hordoftoota channel kan taatan like gochuu share gochuun dagatina nagaan turaa bye bye